Kantiibaan magaalaa Finfinnee Aadde Adaanach Abeebee kutaa magaalaa Nifaas Silk Laaftootti dargaggoota naannawaa qeeraaf dirree ispoortii ammayyaawaa maqaa addaa Meedaa 46 jedhamuun beekamu eebbisiisuun tajaajila banaa taasisan. Sagantaa kanaanis sochii qaamaa waliinii yookiin maas ispoortii hawaasa naannichaa waliin erga taasisanii booda ergaa dabarsaniin nuti kan hojjennu har'a qofaaf osoo hin taane dhaloota dhufuufis jedhan. ሀገራችንን አዲስ አበባን እየገነባን ያለነው ለወጣቱ ነው። እኛ እንሰራለን፣ የኢትዮጵያን ብልጽግና ወጣቶቻችን ያጣጥሙታል። Finfinnee ijaaraa kan jirru dargaggoo fi nuti ni hojjenna. Dargaggoonni immoo badhaadhina Itoophiyaa ni dhandhamu. Hiyyummaan baay'ee nu qaanessee nus salphiseera. Ispoortiin ammaan dura maqaatti torannillee duubatti deebi'uu keenya xiiqee nu keessatti uumeera. Nus kanarraa kaanee bakka nuuf malu argachuuf waan nu madaalu hojjechuu qabna jennee kaane. Hojii hanga ammaatti hojjetamaa jiru immoo dargaggoonni magaalaa Finfinnee keessa jiraattu waan ta'eef ni beektu. Magaalaa Finfinnee keessatti piroojeektoonni hojjetamaatii jiran miidhagina magaalaa dabaluutii hanga hawwattummaa guddisuutti ga'uu kan himan Kantiibaa Adaanach dorgommii idil addunyaa magaalaa Finfinneetti adeemsifamuu eegales kanaaf agarsiisuu guddaa ta'uu dubbatan. በከተማችን ላይ እየተገነቡ ባሉ ዋና ዋና መሰረተ ልማቶች magaalaa keenya keessatti piroojeektoota gurguddoo hojjetaman maqaa Itoophiyaa kan ol kaasan maqaa fokkisaa ammaan dura warri fagootti nu waaman kan jijjiire fi har'a magaalaan Finfinnee magaalaa miidhagduu Afrikaa keessaa tokko taatee jirti. Piroojeektiin sadarkaa kanatti ijaaru kun immoo dhaloota keenya fi ofirra dabarree dhaloota dhufuuf yaadaa jirra. Dhaloonni dhufu Itoophiyaa fooyyofteerraa haa jiraatu jennee yaanna. Kantiibaa Adaanach itti dabaluun dargaggoonni naannawa isaaniitti oolmaa ispoortii akka argatan taasisuun kaayyoonni tokko fedhii guddattoota dhugoomsuu gama biraan ammoo ispoorteessota maqaa biyyaa waamsisan horachuuf illee bu'aa qabaachuudha kaasan. ስፖርት ሜዳዎች በማዕከል ብቻ ሳይሆን ወደ ሰፈሩ ስፖርት ወዳዱ ማህበረሰብ ወጣት ወዳለበት እንዲቀርብ በማድረግ dirreewwan ispoortii giddugala qofa osoo hin taane naannawa keessanii fi bakka jaalattoonni ispoortii jiran maratti akka dhiyaatu gochuun guddattoonni kaleessa ashawaa fi daandii gubbaatti taphachaa turan amma dirree ammayyaa sadarkaa isaa eeggatetti akka fayyadaman gooneerra. Dargaggoota galma Itoophiyaa milkeessan horachuuf deemsa eegalle karaa bu'aa qabeessummaatiin dhufaa jirra. Ammaan dura paarkiin ispoortii Afrikaa irraa kan jalqabaa ta'e Kasaanchisitti muummee ministeera keenyaa waliin eebbisnee tajaajilaaf banaa gooneerra. Hojii xiiqii qabannee hojjetaa jirru kana hanga galma barbaannu dhugoomsinutti cimsinee itti fufna jechuunis Kantiibaa Adaanach dhaamanii jiru.